murtii gaaffii wabii obbo Taayyee Danda'aa gaafatan irratti murtee kennuudhaaf beellama biraa qabate. Ji'a 5tti dhiyaatuuf hidhaarra kan jiran aangawaan duraanii mootummaa kun torban darbe himannaan 3 irratti banamee ture. Ala ta'anii akka hordofan gaaffii wabii dhiyeeffatanis turan. Namni siyaasaa ifatti dubbachuudhaan beekamanii fi mootummaa keessa turan qeeqaa fi yakkaa turan seera yakkaa fi labsii bulchiinsaaf to'annoo meeshaalee waraanaa cabsuudhaan shakkamanii himataman. Obbo Taayyeen himata irratti dhiyaate mormaniiru. Obbo Taayyeen guyyaa irraa mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u, ajajni manni murtii dhaddacha darbe irratti dabarse hanga tokko hojiirra ooleeraa jedhan abukaattoon isaanii BBC'n dubbise. Haala guyyaa irraa ture Hamzaa Hussein abukaattoo obbo Taayyee keessaa tokko kan ta'an Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbiseera. Tokko mirga wabii gaafannee ture sanarratti qoratamee ajajni kennamu ture sun hin muramnee waan ta'eef jijjiirraa beellamaa gaafa tokkotti jedhani. Akkasumas mirga sadarkaa biraa immoo dhiyeessineerra sun immoo ganaa abbaan alangaa gaafa tokko yaadatti kennee sanaa booddee qoratamaa jechuudha. Kabiraan iyyata kanaan dura iyyatame keessaa kophaa hidhamuutu ture. Kophaa hidhamuu kana amma namatti makameera sun mirkanaa'ee jechuudha. Namni illee dubbisuu jalqabeera. Abukaatoon illee dubbisuu jalqabeera. Kun mirkanaa'eera. Kun waan mirkanaa'eef ajajni manni murtii darbe kenne amma tokko hojiirra oolee jechuudha. Qabeenyas waan xixiqqoo waan akka kompiitaraa waan akka buukii daftara baankii kana deebisaniiru. Sorta akkaawuntii irratti kennamee hin deebine hin taane sana immoo abbaa alangaa biratti gadi dhiyeessineerra sanis bu'aasaa eegaa jirra waan addaan jiru har'a. Dhaddachitti aanuma gaafa tokko deebitu jechuudha moo yoom? 1/9/2016. Maatii wajjin akka wal argan maatiin akka dubbisan amma tokko fooyya'insi jira jechuudha. Gama kaaniin manni murtii federaalaa ramaddeen jalqabaa ramaddee araadaa luba Balaay Mokonnin irratti abbaan alangee akka himata banu guyyoota 15 eeyyameera. Lubi Balaay sanada sobaatiin baankii daldala Itoophiyaa damee mooraa gamtaa Afrikaa keessatti argamurraa doolaara miliyoona 6 fi 50,000 baasuudhaaf yaaluudhaan shakkaman kun guyyaa har'aa yeroo sadaffaadhaaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Luba Balaay himata irratti dhiyaate mormaniiru. Dhaddacha har'aa irrattis poolisiin qorannoo taasisu akka xumure ibseera. Abbaan alangaa immoo himata banuudhaaf guyyaa dabalataa gaafate. Abbaan alangaa gaaffii xalayaan dhiyeesse keessatti yakki malaammaltummaa raawwatamuu eeramuu isaa abukaattonni falmuu isaanii obbo Tuulii Baay'isaa himaniiru. Abbaan alangaa deebii kenneen maallaqni ba'eera osoo ta'ee deebi'ee kan kaffalu baankii daldala Itoophiyaa waan ta'eef kan gowwoomfame yookiin immoo miidhamaa kan ta'u baankii daldala Itoophiyaadhaa jechuu isaanii ibsan. Falmii bitaa fi mirgaa kan dhaggeeffate manni murtii luba Balaay fi namoota biroo lamarratti himata banuudhaaf abbaa alangeef guyyoota 15 eeyyameera. Shamarran sadan kun seenaan isaanii wal fakkaata. Dhaloonni isaanii Hararge. Umuriin isaanii 20 fi 18 gidduudha. Umurii kanaan akkamiin jechuu maltu? Isaan garuu bultii godhatanii ijoollee 2-3 horataniiru. Guddisuun garuu rakkootti ta'e. Kaan abbaan warraa isaanii dhukkubsatee biraa du'eera. Kaan ammoo warra hiikanii. Sadan isaaniitu barumsa hin baranne. Mucaa isaaniis guddisuudhaaf maatii isaanii gargaaruudhaafis fala jedhanii kan yaadan gara Saawudiitti imaluudha. Isaan dalagnee deebisnaa jedhanii yaadaneeti. Qarshii namarraa liqeeffatanii faddaaladhaaf kan kennan. Garuu akka yaadan hin taane gidiraaf dararaa argan. Waan karaa irratti argan yoo dubbatan sababa ijoollummaa isaaniitti qalbiin isaanii cabeef namuu isaan hubata. Isaan har'a lubbuu nafuu isaaniitti gammachuu qabu. Garuu mucaan isaanii ijoollummaatti godhatan amma ijaan arganitti qalbiin isaanii hin boqonne. Qabiyyeen gabaasa kanaa qalbiis hin jeequu mala. Amma yuttaanaa tibba gara Jibuutiitti imale seenaa isaanii dubbisee akkanaan qixeesseera. Halkanii guyyaa hirriban qabu bakka nyaataa dhugaatii wallaaleetii maraaturra jira bakka sababa almaan kiyyaa. Biyyarraa beekamaa jiraatanii oolan hin beeku garuu. Waan nyaannu dhabne bakka akkanumatti firraa afaan kun arrabnu kun bakka wallaa ala nu goggogee gaggabnee hunda. Fuula kee gaafa laal babbadeera maal taate? Adumaa oowwan facaasee bakka bishaanis hin jiranii meree qaamas waan dhiqannuun hin qabnu. Seenaan isaanii baay'uma nama gaddisiisa. Shamarreen maqaa ishee dhoksine kun abbaa warraa waggoota 2 yaalchisuu himte. Garuu lubbuu nafuu hin dandeenye. Kanatti ijoollummaan ijoollee 3 godhattee guddisuun dirqamatti ta'e. Kanaaf waan fala ta'uu jettee yaaddee murteessite. Rakkoo saniin abbaalleen qabu abbaan kiyyalleen ni du'e haati tiyyalleen nama guddaadha. Bakka namni yaataamaa sanillee na gargaaru hin jiru. Sababa rakkoo saniitiif bakka biyyarraa deeme. Manaa dhukkubsatee akka malee amata 2 dhukkubsatee qabeenyaan qabu hunda gurgureetti fixee saniin bakka ilmaan kiyyallee waliin guddifadhu hin dhabee ilmaan kiyyallee dirrirra naqee. Shamarreen biraa dubbisees waa wal fakkaataa dubbatti. Isheen immoo ijoollee 2 godhatte. Nama qaamaan ishee argeef reefu barattuu kutaa 7 yookiin 8 fakkaatti. Umurii kanaan garuu gidiraan keessa dabartee hedduudha. Ijoollee 2 qaba dhiiraaf dhalaa. Yoom heerumtee hundeesse jechuudha umurii 18? Amata 6 keessa ergaan heerume. Barumsa baranne? Baranne. Mama? Kamiin alatti bahuu barbaaddan isin? Nuti illee abbaa warra kiyyaa ilmaan 2 san bara deengedda amma amtaa fi cina jira. Nidi ilmaan kiyya 2 san warra keenya dhiisee biraa deeme. Tole ijoollee deenaan jette birammoo hin jirtu.
waa'ee isaanii yaaddaa? Qaama maraatu wattiin jira waan halkanii guyyaa wallaalee. Firraa biyya akkamittiin deemattiin jira asuma keessaa. Tole gaafa Itoophiyaa baatan wanni karaatti sin qunnamee jira hiriyoonni keessan waa ta'an jiru? Namni karaa kanaa kan dheebuu fi beelaan ta'e akkanuma daa deema akkanuma bira kutaan akkuma walirra jabaatiin as keenya malee namni Oromoon ta'e dhumaatuma yaada karaa kana bas dhumaatuma akkuma horiitti qaceesee du'aa yaa bakka akkanumatti nuti ganda kan yaadduuf nu eegu jiraniisa amma. Shamarreen kun immoo mucaa tokko godhattee mucaa ishee maatiitti dhiiftee baate wanti jalqaba yaaddee manaa baatee fi wanta amma gammoojjii Jibuutii keessatti agarte ishee foliin simne. Waan qallaalitti deemamu nutti fakkaata. Waan lafa hin deemamne maal dallaalli sobdumaan lafa hin deemamu makiinumaan deemamaa ilaa aduunii nu jaalaa jechuudha. Irra geenye yeroo agarru akka yaannee miti isaalleen akkuma nu jaanee miti soba ta'e nulleen akka yaanne san argattu dadhabne. Biyya lafoo dhuftan namni karaatti sin jalaa jira? Baay'ee jira isaa ban qabu. Baay'ee du'aa kan beekum jiru. Siidaa Baalidaa Jimmaa Jaa biyya garma gara walitti dhufe kan beeku hin jiru. Shamarran kana giddugala dhaabbata godaantota idil-addunyaa yookiin immoo IOM kaaba Jibuutii magaalaa Obookaa argamuutiin dubbise. Dafanii biyyatti deebi'uu barbaadu haa ta'u malee karaa seeraan alaa waan ba'aniif dookumentii isaanii qindeessanii biyyatti deebisuun yeroo akka fudhatu dhaabbati UN kunii fi imbaasii Itoophiyaa irraa odeeffadheera. Torban muraasa darbe godaantonni Itoophiyaa 60 ol qarqara Jibuutiitti dhidhimanii du'aniiru. Mootummaan godaantota Saawudii ga'an danqaman biyyatti deebisaa jiraatus ammallee kanneen seeraan ala daangaa cabsanii ba'an inuma jiru. Godaantonni kunneen Jibuutii keessa ba'uun gara Yaman akkasumas Saawudii seenuuf yaada qabu. Yaman keessa garuu rakkoo nageenyaa guddaatu jira. Humnoonni nageenyaa Saawudiis daangaa irratti haleellaa raawwachuun himatamu. Dararaa hedduu arganii kanneen lubbuun hafan lammiilee daangaa cabsanii karaa seeraan alaa imaluu yaadaniif dhaamsa qabu. Biyyi namaa iraarii hin deebinaa namaa harka hin deebinaa daanjaan akkuma akkaan ta'etti meetumaan rakkoo gadda barre biyya namaa waan sin nama gootu. Biyya guddoo gaafa danyatana daranii akka biyya namaa hin deebinaa inneetuma nama keenyatti himna kaa agarree baas. Hirribni fayyaa sammuudhaaf dhimma ijoo akka ta'e qorattoonni kan ibsani. Darbee garuu namoonni hirriba keessa otoo jiranii ka'anii adeemu. Deemuu qofa yoo hin taane namoonni konkolaataa kaasanii hanga balaa geessisutti ga'an illee ni jiru. Hawaasa keessatti namoota hirriba keessa otoo jiranii dammaqanii ka'anii deeman hafuura amaatu fudhatee ittiin deemaa kanneen jedhanii amanan illee ni jiru. Ofii namoonni hirriba keessaa ka'anii deeman nama miidhu. Ispeeshaalistii yaala sammuu hospitaala referaalaa Yuunivarsiitii Amboorraa Dr. Abdii Baacaa gaafanneerra. Maalummaa rakkoo fayyoo kanaa ibsuudhaan eegalu. Hirriba keessa deemuu yookaan immoo sleep walking wanti jedhamu kuni wanta darbee namoota mudatudha. Ijoolleedha kan baay'inaan mudatu. Wanti kunis maallaa hirriba keessa mootummaan guututti osoo hin dammaqiin ka'anii yerootti waliif gadi sosocho'anidha. Sadarkaan isaa sadarkaa adda addaa ta'uu danda'ama. Hirribumarraa dammaqanii yeroo siree marra taa'anii daqiiqaa muraasa boodamu yeroo itti deebi'anii kan ulfaatu jira. Namoonni tokko garuu yeroon isaan siree marraa guutummaa guututti ka'anii balbala faa banatanii fagaatanii mafaallee yerootti deemantu jira. Mee namoonni akkaataa kanaatiin hirriba keessa ka'anii deeman gochoota akkamii fa'aa raawwatu? Namooti baay'een isaanii waan hagas mara miidhaa isaan irraan ga'uu danda'u yookaan immoo waan jajjabaa gochuu dhiisuu danda'u. Namoonni baay'een ka'anii yoo kan baay'ee manuma keessatti koo deddeemanii deebi'anii jiraatu. Garuu namoonni muraasni ka'anii balbala bananii manaallee ba'an tokko amma fakkeenyaaf namootni makiinaa qabanii yeroon isaan itti konkolaataa makaasanii bakka biraallee deemanii iddoo biraa fa'aa argan balaan illee yerootti uumamu jiraachuu danda'a jechuudha. Namoonni tokko immoo gocha biroos kan raawwatan jiraachuu danda'u hirriba keessa. Namoonni hirriba keessa ka'anii deeman nama miidhuyyuu. Yeroo baay'ee waan hamaan godhanii baay'een isaanii garuu darbee carraan isaanitti of miidhaan yookaan nama biraa miidhaan illee jiraachuu danda'a. Namoonni seexana wal qabsiisu seexana fudhatee baduu fi ittiin deemaa jira jedhanii kanneen hafuura amaatiin wal qabsiisan jiru. Saayinsiin maal jedha? Akka saayinsiin jedhutti wanti kun dhukkubootuma sammuu hirriba wajjin wal qabatan keessaa akka tokkotti ilaalama. Sababa adda addaatiin sammuun namaa yeroo dhiphatu rakkoon akkasii uumamuu danda'a. Rakkoon kan biraa immoo namni tokko yeroo dheeraadhaaf hirriba osoo hin argatin yoo ture yookaan immoo yeroo namni hirriba isaatti rafu sababa adda addaatiin yeroo jijjiiramu rakkoo akkasiitti nama saaxiluu danda'a. Kan biraa namoonni maatiin isaanii rakkoo akkasii qabanii ijoolleen isaanii carraa rakkoo hirriba keessa deemuu kana carraan godhachuu isaaniitti baay'ee ol kaasa. Ayyee yeroo kamidha kan namoonni deeggarsa ogeessa hakiimaa barbaadan? Namoonni inni biraa illee nima jiru deeggarsi ogeessaa kan barbaachisu wanti kun irra deddeebiidhaan kan mudatu yoo ta'e maatiin jeeqa yoo ta'e hirribuma nama sanaallee baay'ee jeeqa yoo ta'e akkasumas immoo namni sun yeroo hirriba keessa deddeemu balaa adda addaa uumama yoo ta'e ofiisaas miidhaa yookaan immoo nama biraas miidhaa yoo ta'e namoonni akkasii osoo yaala argatanii kan gorfamu.
Yaalli akkamitu godhamaaf namoota haala kanaan dhufanii? Namoota akkasiidhaaf yaalli kennamu yaala gosa lamaan ta'uu danda'a. Saayikoteraapii ta'uu danda'a. Saayikoteraapii yookaan yaalli bifa gorsaati. Yaalli kennamuun jira. Kan biraa immoo faarmaakoteraapii yookaan qoricha kennuudhaan yaaluun ni danda'ama. Yeroo baay'ee namooti nu bira dhufanii manuma keessatti yeroo baay'ee dammaqanii olii gadi deemuudhaan maatiin kan jeeqan ofiillee hirriba dhabanii guyyaa kan jeeqama waan akkasiitu jira waan ta'eef. Kanaafidha kan isaan yaallu. Wanti inni jalqabaa namoonni kun akka of hin miine nama akka hin miinee fi galgala yeroo rafan foddaa sirriitti cufuu akka banamuu hin dandeenye keessumaa maatiin balbala sirriitti cufuu furtuu immoo bakka akka namni sun hin arganne godha. Hirriba keessa deemuu yeroo jedhamu kutaan sammuu nama sanaa hangi ta'e dammaqana hangi ta'e hirriba keessa hin taane waan ta'eef keessumaa amma ija wajjiniin yookaan argoo wajjin wal qabatee kutaan sammuu jiru yeroo sana irratti dammaqaa waan ta'eef namoonni kun furtuu garuma fuulduraa bakka salphaatti argamuu danda'e yoon keenya barbaadanii arguu danda'u yeroo sana ijoollee xinnoo yoo ta'anii maatiin odoo jalaa dhoksanii bakka isaan arguu hin dandeenye kaanii gaarii halkanirra kan biraa immoo meeshaa caccabuu danda'an yookaan immoo meeshaa darbatamuu danda'an namni sun akka of hin miine nama biratti akka hin miineef fuulduraa kakaasuu meeshaalee kana qaban fa'aa dhoksuu gaarii ta'a. Namoonni rakkoo hirriba keessa deemuu qaban baay'een isaanii yeroo baay'ee hirriba rafanii sa'aatii 2 haga 3 jiru jechuudha kan isaan rakkoon kun isaan mudatu. Kanaaf haatarni nama sana baay'inaan nama sana irratti rakkoon kun yeroo akkamii mudatu kan jedhu sirriitti hordofanii kana booda deegaa 15 haga 30 namni yeroo itti deemuu danda'u sanarraa dursanii dammaqsuunis furmaata tokkodha. Yaada nuu kennitaniif baay'ee